filannoo marsaa torbaffaa kana qophii gaariidhaan itti qophaa'ee gaara akka nama dhuunfaatti. Filannoon baranaa filannoo adda filannoo dimokiraatawaa ta'e kan paartiileewwan garaagaraa keessattuu beeksisaa jiran. Miidiyaalee garaagaraatiin paartiileen adda addaa paartiileen morkattoota garaagaraa yaada kennaa jiru kaayyoo isaanii ibsataa jiru kun immoo agarsiistuu dimokiraasii biyyattii keessatti gaggeeffamu. Paartiileen morkattoota akkaataa isaaniitti biyya kana keessatti jechaadha wal dorgommii taasisaa jiranii fi yaada isaanii karaa dimokiraatawaa ta'een bilisummaa yaada isaanii ibsataa jiran jechaadha baay'ee kan namatti toluu fi baay'ee kan nama jabeessudha. Filannoon kun akka haqa qabeessa ta'udha. Bilisaan mirga ofii waa hunda ofii haalli jarri itti ibsaaran kun akka uummanni waan barbaade filatudha. Caamsaa 24 paartii naaf ta'u paartii biyya kana ceesisuu danda'u filachuudhaa fi qophiidhaan eeggachaa jira. Mootummaa biyya kanaaf ta'u kan ceesisu filachuudhaaf qophiirra jirra jechuudha. Waan natti tolu waan biyya kana gara fuuldureetti kana caalaa ceesisa jedhee amanu filachuudhaaf qophii.